Cinqama turre amma cinqama keenya alhamdulillah rabbil alamin nurraa cabee jira dhugaani baay'ee gammadee jira bakka maalifu baay'ee dhibbadhee tureeyyu mucaa kana waa gooti yaani waa baay'ee yaaddanii alhamdulillah baatii ramadaana waa hedduu nu dalagee waa hedduu nu gammachiisee sharriira meeqanuuf gannuu yaasee jaartii hajjillee rabbi salphisee magartuu keenyallee rabbi salphisee ammallee namaaf rabbiin nama shira yaadu namatti shira yaadu nama hasadu nama miqqanyaa sharranyaa akkanuma nuuf haa qabu rabbiin garaa qulqulluun sin rabbi keessan karadhaa isiniin jedha baay'ee gammadee dhugaa namni akka kiyya gammadan koomantii barreessa. Assalaamu alaykum ashama arkafuuni kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu biyya alas biyya keessas warreen jirtan hunda keessan isiniin jedha har'a hedduu gammadee jira baay'ees bakka maal jedhee isinitti mare miira keessa galee jira. Egaa ijoolleen hedduun biyya garaagaraa irraa nu bilbiltanii nu faana cinqamtanii karaa hundaan nu faana dhaabbataa turtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Egaa gaaf nu gammannu nu wajjin gammaddanii gaaf nuti gaddinu nu wajjin gadditanii bakka jirrutti akkam taatanii maal keessa jirtanii maal ta'e jettanii ijoolleen nu hoyyaafataa turtan. Dhugaa dubbatuuf karaa Facebookallee karaa Imoollee karaa WhatsAppillee ijoollee hedduu tanaan na gaafataa ture waa'ee abdii kana jechuudha. Egaa alhamdulillah rabbil alamin amma abdiin harka bineensittii sanarraa bahee ofiisaatii of danda'ee deemuu isaatti ani akka mataa kiyyaatti hedduu takka gammadee jechuudha. Dhugaa jechatu na hanqate. Isiniin kun immoo na daran anillee waan bira jiraadhee waan waa'ee isaas quba qabaadhuuf isin caala xiqqootas gabbaa'eetuma waa mara keessa ilaalaa ture jechuudha. Isiniin kun fagoo teessanii ijoolleen cinqamaa isinillee akka gammaddan abdii guddaan qaba jechuudha. Ijoolleen abdii kabajjan ijoolleen abdii jaallattan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Baay'een gammadee abdiin nagaadhaan ishii harkaa bahuuf jechuudha. Akkuma laaltan egaa viidiyoo ishiin gadhiifte irrattillee telefoona kiyyaa dhabuurra si dhabuu naa wayyaa jettee jirti. Kuni gaawwanni mucarraa qabdu isheen jaalala haa ta'u jibbaa addaan baafatuun hedduu namatti ulfaata akka laalcha kiyyaatti jechuudha. Maaliifiyyuu telefoona sana keessa iccitii guddaatu jira jettee baay'ee cinqamtee waan haasuftullee hundi harkaa badee jira jechuudha mucayyoo kanarra. Hundaafuu asiinis ta'e achiinis abdiin harkaa bahee jira. Sabboontuunis wal argee jira baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Sabboontuun immoo yaa ogaa waanuma isa jaallattuu fi feentii baatee jirti jechuudha. Kun hunduu baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa gammachuu keessa gaddillee ni jirti. Ammallee dhaamsa obboleessa kiyyaa qabu kun maalidha? Yeroo baay'ee isiniin kun illee quba qabdanii abdii namni waan takka yoo gorsee waan takka itti himellee bakka sana tole jedha malee bakka sanatti hin argamu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Maalidha yoo jettan abdiin kun nama daa'ima miti nama guddaadha. Namni biyyarraa bahee biyya ambaa keessa jiraatu hundi daa'imti hin jirtu jechuudha. Hunduu nama guddaadha. Maaliif akkas jettee jettan ammallee osoo inni waan hunda lafarra arkisu wanti biraa akka ittiin dhufne sodaadhanii jechuudha. Maaliif yoo jettanii mucaan kun bultii ijaarratuu ni fedha yoo ta'e dafee waan takka murteeffatu dafee waan takka godhatu jireenya isaarratti namni kun murtoo mataa ofii isatu beeka. Nama kanas ni gorsitu akka itti dhiyaattanii akka obbolummaa ni gorsitu malee dirqamaan kana godhii sana ta'ee ebelusii ta'a ebelusii hin ta'u jechuun ni ulfaata. Dhugaa dubbatuuf jechuudha. Maaliif akkas jedhee nuyin kun hedduu faana cinqamaa turre hedduu faana dararamaa turre aga doorsifamuu aga bilbilaan arrabsamuu keessini waan yuutuubarra gadhiifame quba qabdanii malee waan yuutuubaan alaa waan kaameraan alaa waa hedduutu mudataa ture jechuudha. Maaliif yoo jettan abdii kanaa jennee wanti hin ta'in hin jiru haati sabboontuun anillee namoonni biroollee namoota hedduu jira dhugaa dubbatuufi maaliif abdiin abbaa miskiinaati. Nu hundu gaaf rakkanne nu cina dhaabbataa ana kanaa qofaa miti abbaa fedhe faana abdiin shanyii saba afaan tokko miti afaan keenya tokko waan akkasii keessa hin jiru baay'ee kan sin gammachiisu keessa
nama kam faana nama jiraatu danda'u nama kamiifuu kan dhaabbatu danda'u dhugaa nyaata takkallee kophaa nyaatu nama hin dandeenyedha jechuudha. Abdii warreen ana caala beekan immoo ni jiru. Garuu immoo anis gaaf rakkoo kiyya na cinaa kan dhaabbate akka obboleessaa isa ture. Kanaaf kana laallee nullee haarsaa hedduu isaa kaffalaa turre jechuudha. Abdiin kun bahee nu galateeffatu yookiin namni kun harka nuuf haadha'uuf osoo hin taane namnumti nama kamuu gargaaruun jazaan rabbumarraayi. Ammallee immoo dadhabbii keenya kana osoo lafatti hin balleessin osoo waan tokko dafee godhatee annatti tola jechuudha. Bakka murtee mataasaa murteeffatuun dirqamadha. Anis yoo danda'e ammallee gaaniin gorsaanii biraan hafu waan fedhes naan jedhu waan fedhes ta'u abdiin waan fedhes isaaf jennee taanu dirqamni kiyya abdiin aga waan takka irra gahutti biraa hafu hin qabu jechuudha. Abbaa fedhe yoo jaalate abbaa fedhe yoo fuudhenu isa cinaa jirra. Hordoftoonni isinillee ka jaalattan isa cinaa jirtanii yoo sabboontuu ni fudhate baay'ee namatti tola. Egaa akkuma isiniin jedhe murteen kan saati ani yaaduma kennuuf qofaa dafee waan takka godhatu qaba. Mana sanattis deebi'uun baay'ee ulfaata wanti jaartii hajjii kanaas wanti naannoo isaanii irra deemamu dhugaa azaabadha nama azaba. Aniin kunillee waan namaa keessa hedduu galuu hin fedhu garuu waan dirqamanatti ta'eef waan abdii kanas qaaqee inna ijoolleen hedduus immoo baay'ee garaana nyaattanii turtanii maaliif waan koo maaltu jira maal keessa jira abdiin jettanii biyya hundarraa jechuudha. Itoophiyaa irraa ni dhugaa Itoophiyaa irraa nama na dubbise jira jechuudha. Waan abdii kanaa cinqame maallaqaan bilbilee nama na dubbise jira. Kun hunduu maalidha? Kabajaaf jaalala namni siif qabudha yaa abdii. Ammallee waan hin taane keessa hin galiinii jechuu barbaada. Egaa namtittiin kun ammallee inni harkaa bahee ani harka barattee teessinatti hin fakkaatu. Hundaafiyyuu ishiirraa osoo of eegee haalaa fi waa takka osoo mijeeffate namatti tola. Mucatti haa hidhamtullee jennaan abdiin hiisisuu hin barbaaduuni maaliifiyyuu ani dubartii faana oguun dubbadhu baay'ee dasnan jedhu akka dhiirummaa kiyyaatti jedhee fudhatee jechuudha malee mucattiin kun sila badii guddaa dalagdee waan jirtu hidhamuu qabdi akka yaada kiyyaatti. Yaanni keessan maal akka ta'e koomantiin naa barreessaa. Ani yaanni kiyya mucattii kana asumaa dhabamsiisuu yoo jedhu lubbuu baasoo osoo hin ta'in iddoo tokko bakka mijeessuuf yookiin immoo hidhamuu qabdi maaliifiyyuu ammallee abdiirraa gadi hin teessu. Abdiin kunillee akkasumaaf of azzabaa ture jechuudha. Viidiyoon ishiin gadhiistu waa takka nama ajaa'ibullee nama hin dinqullee ishiin ilma dhiiraa dhaabbattee hogguu kaameeraa waraabdu kan hin saalfatin inni maaltu isa saalfachiise yoo dhugaa dubbanne dhugaan dhugaa ka mee akkasii miti yaa uummata keenya. Dhalaan kan hin saalfatin dhiirti saalfatuu hin qabu. Haa ta'uuti innuu viidiyoon suni harkaa bahee fi hin bahiini rabbii fi ishii beeka fakkeessuuf jecha kana fayyadamuullee dandeessi. Akkuma dhageessan anis kanarra bilbila kiyyan filadhaa iccitii guddoo keessa jira jettee akkuma seensa viidiyoo kiyyarra isin ibsette jechuudha. Kanaafiyyuu ishiin viidiyoo kana bakka takka qofaa qabdii fi hin qabne waan ni beeknu hin jiru. Itti haansee immoo jaartiin hajjiillee dhaadataa turte isiniin hunduu quba qabdanii mucattii kanarra wanti takka gahee viidiyoo kana anatu gadhiisaa jechaa turte jechuudha. Jaartiin hajjii ammallee inni yuutuuba isaa paaswordii isaa jaartiin hajjiillee magartuunillee ni beekanii. Egaa inni yoo abshaan waa hunda jijjiiruu qaba. Kan duraarra waa hunda jijjiirame waa takkarra gahee murteeffatuu qaba jedhee yaada. Namni waan dharaa fi shira yaadu kun ciisee namaaf hin bulu. Dhibbatti mucattiin kan viidiyoon kun telefoona kanarra qofa jira jedhanii of amansiisuun illee ni ulfaata. Ammas viidiyoo sana fayyadamtee yoo viidiyoon sunu bakka biraa jiraate waan biraa keessa akkan seenne jechuu barbaadanii abdiidhaan jechuudha. Abdiin kunii fi nuti egaa akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu walirraa fagoo jirra. Bilbilee fi tuma yoo waamee gorse malee amma fiigee dhaqee argachuun hin danda'u. Ani daa'ima qaba, hojiillee qaba, hojiirraa gara manaa dhufee waan tokko dalagaa ni beektu waan mana keessaa jechuudha. Kanaaf fagoon irraa jira. Kanaga as bahee qaaqollee hin qabu gorsuu ni qaba. Inshaallah abdiillee waameenii ni gorsaa isiniin jedha.
isinis du'aayii godha ammallee viidiyoo kanaan sodaatee obboleessi keenya kun akka waan biraa keessan gallee du'aayii godha isiniin kunis gorsaanii koomantii barreessaa namni tokko takka garuu koomantii namaa hin dubbisu koomantii yoo dubbiftan waa hedduu barattanii koomantii keessan dubbisee innillee of eeggannoo godhuu danda'a kana yoo ta'e kanadha kun yoo akkas ta'e kana jettanii gorsuu ni dandeessu nu hundallee gorsuu dandeessu maaliifiyyuu namni hundiyyuu dogoggora mataasaa qaba hir'ina mataasaa qaba kanaaf nuti immoo gorsi keessan nuuf barumsadha nus waan isinii dhiyeessinu irraa barattan jedhee abdii qaba egaa waan baay'eellee qaaquu hin dhufne hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kaleessallee viidiyoo hin gadhiifne maaliifuu hedduu gammadee jira amma wanti na cinqu takka hin jiru nama faana nyaatanii dhugdanii miti nuyin kun kan viidiyoodhaan nu beektan qamaan nu beekne akkam isin nuuf aartanii nuuf dararamaa turtanii isiniin jedha nuun kun immoo abdii kana gaa wajjin nyaannee wajjin dhugne nama keerii waliin dabarsine waan ta'e hedduu cinqamaa turre amma cinqama keenya alhamdulillah rabbil alamin nurraa cabee jira dhugaan baay'ee gammadee jira bakka maaliifuu baay'ee dhibbadhee tureeyyuu mucaa kana waa gootii yaani waa baay'ee yaaddanii alhamdulillah baatii ramadaana waa hedduu nu dalagee waa hedduu nu gammachiisee sharriira meeqanuuf gannuu yaasee jaartii hajjiillee rabbi salphisee magartuu keenyallee rabbi salphisee ammallee namaaf rabbiin nama shira yaadu namatti shira yaadu nama hassadu nama miqqanyaa sharranyaa akkanuma nuuf haa qabu rabbiin garaa qulqulluun sin rabbi keessan karadhaa isiniin jedha baay'ee gammadee dhugaa namni akka kiyya gammadan koomantii barreessaa anallee na jajjabeessaa namoonni maatii naan ta'in maatiif naaf ta'a isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota gammachuun keenya gammachuu keessan jedheenii galatoomaa jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu.